Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi barattoonni koo martuu baga jiraattan. Arras deebinee dhufnee jirraa barnoota herregaa kutaa 8ffaa gilgaala 2.6 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa gilgaala 2.6 kunis yoo laallee gaafii baay'ee miti gaafii muraasa qabatee kan jiru mee maal ja'a jennee yoo laallee gabatee kiyyubii fayyadamuun kiyyubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Gabatee kiyyubii irraa akkamitti kiyyubii lakkoofsota kanaa barbaanna kan jiru mee haa laallu. Kiyyubii lakkoofsa kamii? Kiyyubii 7, kiyyubii 2.37, kiyyubii akkasuma 5.46, kiyyubii 2.2, kiyyubii 9.9. Mee gabatee kiyyubii fi kiyyubruutii jedhurraa akkamitti barbaannee harkannaa kan jiru isinitti haa agarsiisu. Egaa dura gara duuba kitaaba keessanii fuula 232 irratti 232 irratti gabateen kunis kan argamu. Egaa gabatee kanarraa kan nuti gaafatamne kiyyubii 7ti. Egaa kiyyubiin 7 eessatti argama kan jedhu yoo laallu mee asirratti haa isinitti agarsiisu. Gubbaa kanaa asii x yookiin xaa jalaa yoo gaddeemne hanga 7 bira geenyutti gaafa gaddeemnu 7 bira geenyutti yeroo gad buunu jechuudha. Asirraa gad dhufnee 7 bira yeroo geenyutti 7 jechuun asii waalaikum wassalaam 7 irra gaafa geenyutti asii 7 irraa kaanee gara keessaa kana gaafa asii as deemnu kan nuti irra geenyu 7 booddee 0 jira waan ta'eef lakkoofsi nuti argannu kunoo qixa kanatti argamu 343tu argamaa jechuudha. 343 bakki inni itti argamu kun kiyyubii 7ti jechuudha. Kiyyubii 7 kan inni argamu bakka kanatti argamaa jechuudha. Kunoo 343 bakka kanatti argamu kiyyubii 7ti jechuudha. Gubbaa isaatii yoo laalle 0tu jira jechuudha. Gara gubbaa isaatti kan mul'atu 0tu argama. Kanaaf inni itti aanu kan nuti gaafatamne egaa asirratti kiyyubiin 7 kallattumaan gabatee irraa haalatti dubbifannu barbaanne malee karaan itti kiyyubii barbaannu inni biraa. Kiyyubii jechuun matummaan isaatu 3 lakkoofsicha mataa isaatiin baay'isuu jechuudha waan ta'eef egaa 7 3 gaafa waliin baay'ifnu 343 akka inni nuu kennu kanaas duras laallee turre. Inni biraa immoo kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuudha. Saayintifik kaalkuleetarii yoo fayyadamnus akkamitti akka barbaannu kanaan dura isinitti agarsiiseen ture. Mee ammallee isinitti haa agarsiisu. Egaa kaalkuleetara saayintifikiitti gaafa fayyadamnu akkamitti akka kiyyubii lakkoofsaa akkamitti akka barbaannu mee saayintifik kaalkuleetarii yookiin kaalkuleetara saayintifikii fayyadamnee kiyyubii akkamitti akka barbaannu mee dura maal goona? Mallattoo shiiftii kajuu kana xuqna. Egaa mallattoo shiiftii kana tuqne booddee mallattoo shiiftii jiru kana erga tuqne asii x square kana tuqna. Isa adii kana x square kana yoo tuqnu eega shiiftii tuqne booddee jechuudha. X square kajuu yoo tuqne kiyyubiitu nu ba'a jechuudha. Garuu jalqabatti maal tuquu qabna? Lakkoofsa silaa kiyyubii godhuu qabnu san fakkeenyaaf 7 tuqna. San booddee shiiftii tuqneeti asii x square kajuu kana yoo tuqne eega shiiftii tuqne booddee x kiyyubiitu nu ba'a. Kana booddee wal qixa yoo jenne kan nuti argannu akka kanatti 343 argannaa jechuudha. Dhiifama.
dhiifama appilikeeshiniin barbaachifne yerootti dhufanii nama jeeqantu jira. Kanaaf dhiifama jecha. Egaa gara jalqabaatti yoo deebinu mee ammallee gara jalqabaatti yoo deebinu dhiifamaa jidduun appilikeeshinii hin barbaachifne bu'anii daawunlood akka godhaniif kan nama jeeqan kun waanuma jirudha. Moobaayilii irratti daawunlood na godhi kan jiru jechuudha. Tole egaa mee gara baatti haa dabarru. Baa akkamitti gabatee irraa dubbifanna yoo jennee ilaallu gabatee QB irraa akkamitti baa kana akkamitti haa dubbifannu. Baan maal jedha? QB 2.3ti. QB 2.3 yoo gabatee irraa akkamitti barbaanna kan jiru yoo laalle bakka itti 2.3 argamu kana dhufnaa jechuudha. 2.3 kunoo asitti argama. Egaa 2.37 jechuudha. 2.37 2.3 kana jala eega dhufnee booddee asiin hanga 7 bira geenyutti dalga deemnaa jechuudha. Hanga 7 bira geenyutti dalga deemnaa. Tole asirraa gad 2.3 bira eega dhufnee dalga hanga 7 bira geenyutti asiin dalga kana gaafa deemnu 7 bira gaafa geenyu maal argannaa? Kunoo 13.3 argannaa jechuudha. 7 jalaan qixa 7 jalaan kan nuti argannu asii 2.3 irraa kaanee achi deemneeti jechuudha. Kan nuti argannu 13.3 takka hajuu kan argannaa. Kana jechuun QB lakkoofsa 2.37 jechuudha. Inni biraa caarra kan jiru qatti aanu QB 5 isa dura QB 2.22 kan jiru halaallume 2.22 kana asii gad dhufnee 2.2 kana bira gaafa geenye 2.2 kanarra gaafa geenyu argannu asiin dalga ammoo hanga 2 jala geenyutti deemnaa jechuudha. 2.2 irra dhufnee hanga 2 jala geenyutti gaafa deemnu 2.2 kanarraa ka'uun hanga 2 jala geenyutti kan nuti argannu 10.9 kan argannu 10.9 afur argannaa jechuudha. Qixa lamaa jalatti kun QB meeqaati? QB 2.2ti. Inni biraa kan itti aanu yoo laallu QB'n 5.46 jechuun eessatti argama? Qixa 5.4 itti argamu dhufna. As gad gaafa deemnu bakka itti asiin 5.4 irra dhayinee dhaabbannaa. San booddee 5.46 waan ta'eef 6 jala dhayinaa jechuudha. 6 jala gaafa dhufnu asiin kan nuti argannu 6 jalatti kana kan nuti argannu meeqa argannaa? 162 argannaa jechuudha. Tole egaa 162 kun maali? QB 5.46 jechuudha. 5.46 kana QB yoo goone kan nuti argannu meeqa argannaa? 162.8 argannaa jechuudha. Inni biraa akkasuma QB 9.9 mee haa laallu. QB 9.9 9.99 kan jedhu jechuudha. 9.99 QB 9.99tis gaafa barbaannu toora X jala hanga dakaatti hanga gajjallaa geenyutti gad deemnaa. San booddee dalga immoo hanga dalga asii 9.9 gara dhumaarra kan jiru kana dalga immoo hanga
sagal jala geenyutti gaafa deemnu 997 tuqaa duwwaa duwwaa arganna. 997 tuqaa duwwaa duwwaa argannaa. Kunis 9.99 kiyubii gaafa goonu jechuudha. 9.99 kana kiyubii gaafa goonu maal argannaa? 997 argannaa jechuudha. 997 kan nuti arganne kun karaa biraatiin ammaas isuma kana barbaaduu ni dandeenya. Mala kan fayyadamne kaalkuleetara saayintifikii fayyadamneetis barbaaduu ni dandeenya jechuu isaanuma kana. Mee kaalkuleetara saayintifikii fayyadamnee haa barbaannuti. Egaa kaalkuleetara saayintifikii fayyadamnee yoo ilaallu akkumaan sila torbarratti isin agarsiise dura lakkoofsicha sila kiyyub goonu san barbaanna jennee mee 2 tuqaa dura bantuu goone 2 tuqaa 37 2 tuqaa 37 eega jennee cuftuu itti goone shiftii xuynee deebinee maal xuynaa x square hajuu kana xuyna. Kana booddee kiyyubiitu nuuf baha. Walqixa gaafa jennu 13 tuqaa 3 takka 2 jee itti fufee jira. Amma gaa kitaaba irratti akka argamutti garuu 13 tuqaa 3 2 jee kennee jira. Kuni zeeroon as booddee jettu yoo itti dabalamees rakkoo takka illee hin qabu. Ammallee kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuudhaan 5 tuqaa mallattoo bantuu goonee 5 tuqaa 4 tuqaa 4 kana cuftu goonee gaafa shiftii xuynee x square xuynu kiyubiin nuuf ba'a. Walqixa yoo jennu kan nuti argannu 162 jechuudha. 162 arganna. 62 tuqaa 7 amma 8tti siqaa jechuudha. 7 kun 8 torbaaf takka kennee jechuudha. Inni itti aanu ammallee yoo dhufnee ilaalle 2 tuqaa 22 kana mee kiyubii isaa yoo barbaanne 2 tuqaa 22 kiyubii isaa kaalkuleetara saayintifikii fayyadamnee jechuudha. Shiftii jennee na booddee x square gaafa xuyne kiyubiin nuuf ba'a. Walqixani tahaa meeqaa 10 tuqaa 9 afurtu nuuf jira jechuudha. Akkuma sila isin garsiisee turetti. Mee ammallee akkasuma 9 tuqaa 9 kajuu kanaas haa ilaallu. Shiftii jennaa kana booda x square gaafa xuyne kiyubiin nuuf baha. Walqixa gaafa jennu 997 akka kanatti nuuf dhufaa jechuudha. Mee hordoftootaa fi daawwattoota koo kabajamoo hanga barnootatti aanuun walitti deebinutti gilgaala 2 tuqaa 7 amma yeroo gabaabaa booddee kan inni isiniif dhiyeessu ta'a. Ammaaf asuma irratti kan goolabnu ta'a. Kanaas kan nuti ilaallee amma gaa mata duree kana jalatti maal ilaallee maal hubannaa kan jedhuuf